jalqabarratti garuma oduu jalqabaatti osoo seenne maal sitti fakkaata? Gaariidha egaa Oromiyaa bahaa hanga dhiyaa lafa hundumaa yoo waliin ga'uu baannee iddoo hedduu gabaasa adda addaa qabannee dhiyaanna. Egaa kana maddiitti gabaasa keenya maddiitti keessattuu waa'ee Dr. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi warra kaanis ilaalchisee ragaa namoota har'a dhiyaachuu qabanii fi borutti warra dhiyaatan sana ilaalchisee egaa namoota lama akka haffirree haasofsiifna sumaachi hojjenne gaariidha natti fakkaatatichaa isaanis Dr. Henook Gabbisaatii fi akkasumas Nageessaa Oddoo Dubee gara dhumaatti dhiyaatu akkasumas fayyaa ilaalchisee ogeessitoonni fayyaa Oromiyaa yookiin Oromoo waan haaraa tokko bara haaraatti qabannee as baana jedhu maal qabatanii as boolaata isas immoo gara dhumaarratti kan dhiyeessinu ta'atichaa gabaasa isa jalqabaasitu gara Finfinneetti bilbilee qindeesse mee gabaasa sana nutti miti sattaa darbina. Haa ta'u Dajjane akkuma tikaaste egaa guutummaatti ragaan ittisaa dhaddacha mana murtii wayyaanetti guyyaarraa gaggeeffamaatti tureera. Isa kana keessatti immoo namoonni akka ragaa ittisaatti dhiyaatu jedhamanii warra hooggantoota paartii KFO yookiis garee obbo Baqqalaa Garbaa faaratti dhiyaatamu jedhan keessaa qondaaltota OPDO dabalatee ministeerri muummee biyyattii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny isaan tokko ture. Guyyaa har'aatti eegamaatti kan turani obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny turan. Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny garuu ragaa ittisaa kanarratti akka hin dhiyaannedha. Ittaanaa durataa paartii KFO kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu kan dubbachaatti jirani. Haaluma wal fakkaatuun immoo dhugaatti egaa wanti kun boorus iftaanis itti fufa. Isa kanarratti immoo qondaaltonni olaanoon biyyattii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas Dr. Abiy Ahmed akkasumas obbo Abbaaduulaa Gammadaas dhimma kanarratti qooda fudhatu moo hin fudhatu inni jedhu moo gaa marsaalee hawaasummaa irratti akka taajjabaatti jirtu wal falmii guddaa uumaatti jira. Isa kanarratti illee shakkii akka qabanidha obbo Mulaatuu Gammachuu kan dubbatan. Mee obbo Mulaatuu Gammachuu waliin turtiin taasisee qaba waan ta'eef kallattiin daawwattoota keenya otoo daawwachiisne. Obbo Mulaatuu har'a akkam ture dhaddachi mana murtiidhaa keessumaa hooggantoota garee keessanii irratti gaggeeffamaatti ture. Har'a beellamni kan itti kenname muddee 17-18-19 guyyaa sadan kanaan dura sadaasa 19 beellamni kan ture har'a ragaa dhaga'uudha ragaa dhiyaatanii warra nama 17 sana keessaati namni afuri kan akka Baqqaleefaa, Dajaleefaa, kan Gurmeessaa Ayyaanoo namni arfun kuni walitti ragaalee nama shanii akka warra mootummaa warra aangoo qabeeyyii warra ta'anii isaan dhiyaatanii akka ragaa ba'aniif kanaan dura kana ture muummee ministeeraa fi Abbaaduulaa Gammadaa kan akka Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa kan akka Dr. Abiy Ahmed ittaanaa Adiyoo kan geggeessu kana ture har'a kanaaf akka nama shaniitu ture kan dhiyaatanii ragaa ba'uuf turanii. Jarreen kuni akkan dhiyaannedha obbo Mulaatuu kan marsaalee hawaasummaa irrattis argaatti jirru qabatamattis isinis isuma kana mirkaneessaadha kan isin jirtani. Ji'a darbees dhimmuma akkasiitu mudate ammas mudannoon akkasii mudachaatti jira. Yoo jarreen kuni dhiyaachaatti hin jiran ta'e maaltu ta'uuf deema meetarii isa kana nutti himtu laata? Egaa namni kanaa ba'u jedhee namanni dhaddacha gubbaatti dubbate abbaan murtiis immoo akka inni dhiyaatu ajaja ergi dabarse ajaji mana abbaa murtiidha warra abbaa seeraadha murtii yommuu dabarfatan waan tokko yommuu ajaja dabarsanee ajaji mana murtiidha kabajamuun isa gubbaa jira kabajamuun isaa immoo olaantummaa seeraati malee nama tokkoo fi wayinni ulfina sanaaf miti kana kan haasaan irratti ka'e muummee ministeeraa har'a hin dhiyaanne jedhame maaliif jennaan ajaji kan dhaqee muummee ministeeraa waajjira isaatiif dhaqee waajjirri isaa immoo deebii inni kenne muummee ministeeraadha hojii jajjabaa kana caalaa hojii adda addaa waan qabanii fi dhiyaachuu hin danda'an kan jedhudha. Afaan warra abbaa seeraa irraa kan nuyi dhageenye kan isaan nutti himanii kanaatii fi warri abukaattooni warra himatamee achi gubbaatti yommuu dubbatanii jedhanii kun seera olaantummaa seeraa fi isaan dhiyaachuu hin danda'an jedhee waajjirri muummee ministeeraadha kana deebisuudhaaf waan isin qabu haan dhufanii ragaa
biraa ba'anii isaan mataa isaaniitiin malee waajjira isaanii miti. An jedhu isa gubbaatti wallabdeen kaa'ee abbaan alangaa maal jedhee biyyiin mana waajjira muummee ministeeraati kenname sirriidha isaan hojiin itti baay'ata jedhee waan kana gubbaatti nu dubbachiisu waajjira muummee ministeerichaa utuu hin ta'in isaan mataan isaanii olaantummaa seeraa fi manni murtii waan inni dabarse dhufanii ajaja mana murtii eeganii dhufanii asitti ragaa ba'uun isaan gubbaa jira an jedhu ture kanaatiif guyyaa lamaan dhufu kana keessatti yoo dhiyaatanii ragaa ba'u ta'anii hin eegnaa isa booddee dhuma guyyaa kana irratti immoo waan murteessinu hinnaa yoo hin ajaja kennu ta'a yoo hin immoo kanumaan waan isaan godhan egaa ganaa teenyee ilaalla karaa seeraa. Meegaa qabxiilee jajjaboo kaastaniittu obbo Mulaatu keessumaa qabatamatti kan jiru yeroo darbe abukaatoo isaanii kan ta'ani obbo Wandimmoo Ibsaa dubbiseen ture yeroo darbe yogguu isaan dhaddacha yeroo darbe irratti hin hirmaatii dhabanii jechuudha. Tarii egaa boor dhiyaatu jedhamanii kan eegamaa jiran namoota biraa hooggantoota olaanoo OPDOdha. Tarii isin akka jaarmiyaa kanaattis ta'e akka hubannoo qabdanitti jarri kun booruun dhiyaatu jettanii yaaddu moo akkuma obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny nafu jettanii yaaddu? Egaa ani himamaa ture qorannoo paartiin isaanii adeemsaa jiruu fi sababa kana irratti qabamaniiti har'a dhiyaachuu hin dandeenye kan jedhamee nutti himame. Isas ta'u ajaja mana murtii caalamni kan paartii keenyaadha an paartii isaanii paartii odeessanii ajaja mana murtii caalamni manni murtii olaantummaa qaba manni abbaan seeraa erga ajaje waan abbaan seeraa ajaje kabajamee mana murtii dhufuun hin barbaachisa ture. Egaa akkuma beektu ulfinni biyyi kun seeraaf qabu seera warri seera baasanii warri seera kabachiisanii ofii isaaniitii seeraa ol jiraatu. Kanaaf biyyaana keessatti dhiyaataniiyyuu immoo ulfina kennanii fi seeraa fi dhiyaatanii kabaja kennanii fi hin dhufu kan jedhu mataa keenyaaniyyuu shakkii qabna. Yoo olaantummaa seeraa kabajanii dhufan immoo innis mataan isaa ulfina isaaniif ta'a biyyattiidhaafis turuudha bayeessa jennee yaadna. Garuu akkuma kanaan dura baranii olaantummaa seeraadhaan waan hin qabneef achumaan hafuus hin danda'u maaltu nutti bu'aa maal taana yoo seera kabajuu baanne yeroo baay'ee cabsaa jiraataa turre yooti isuma kana yoo itti fufnee namni nu gaafatu eeyutu jira jedhanii hafuu hin danda'u. Kanarratti egaa manni murtiidha immoo humna qabaachuusaa baay'ee shakkina maaliif akkuma barbaadan hojjetama wanta ta'eef itti bu'ee dhaqee seenee seera kabachiisuudhaaf olaantummaa seeraa fi ajaja kana hin kennaaf hin kennu ganaa ilaallaa inni yaadne. Haa ta'u egaa guddaa ulfaadhaa galatoomaa obbo Mulaatuu gammachuu ibsanuuf kennitaniif tarii gara dhumaa irratti waan jettan yookiis immoo waan dhaamtan yoo qabaate dhimma daddacha kanaaf haala qabatamatti kutaalee Oromiyaa keessa jiru irratti maaliif yeroo darbe wansiniif kaase obbo Wandimmoo Ibsaa abukaatoo isaanii kan ta'ani tibbaa ministeerri muummee duraanii kan turan obbo Mallas Zeenaawwii akkasuma mana murtiitti daddachatti waamamanii hojiitutti baay'atee hin dhiyaatu kan jedhu waan tokko kaasaniiru. Ammas mudannoon karaa muummicha ministeeraa Itoophiyaadhaa Hayilemaariyaam Dassaaleny mudates kanuma fakkaataa kan warra OPDO kunis bifa shakkii akka qabdan kaastaniittu. Meegaa guutummaatti isin maal dhaamtu maaliif jettu dhimma kanarratti? Kanuma jinii wal qabatee biyyaana keessatti olaantummaan seeraa kabaja dhabuunsaa seera ittiin bullu konstitushiinaal loo inni jedhamu kun akka inni caccabee kan irratti ilaallu tokko sabi keenya Sumaalee keessaati sabi 700 lakkaamu amma mana isaa jireenya isaa qabeenya isaa keessaa hundumaa gatee har'a godootti dandee dunkaana keessa jira nama gaddisiisaa achi taa'ee harka namaa ilaalaa jira. Kanaaf warri adiree isaanii ta'anii karaa adda addaadhaa warra deemanii jarri kun achi adeemanii dhufaniiru mana isaaniitti deebi'anii haa galanii isa jedhu dhiisanii amma iddoo gara biraa isaan qubachiifna iddoo gara biraa keenya addana keenya gargaarraa maaloo goonaa warri jedhan kuni kabaja seeraadhaa cabsuudha gara sachiitti biyyattiin rakkina guddaa keessa akka buutu karaa adda addaa namni warra gara biraa of keessaa ari'utti yoo ka'ee jedhe biyyuun gara adeemnu baay'ee rakkisaadha. Isa kana nuyi olaantummaan seeraadhaa namni nama mana keessa nama ari'e seeratti dhiyaachuudha yoo baate gara sachiitti biyyattiin rakkina guddaa keessa buuti namni wal ari'utti ka'a iddoodhaa yommuu wal ari'aa deemneennu akka dhannee dhaabannu
waaqayyotu beeka gaambeennu gara shakiitti eessatti akkanidha warri Oromoo ari'an kuni nu keessaas namoota qabu amma nu motoraa keenya kaanee isaanii ariina ta'e warra gara biraas of keessaa ariinee baafna akkuma kana ta'e iddoo adda addaatii ari'amanii warra dhufan egaa gara shakiitti akkam goone akka nuyi fudhannee wajjin hin jiraannu hin beeku warri bakka bu'anii amma yeroodhaaf Oromoo bakka buune jedhanii mootummaa kana wajjin hiriiranii warri jiranii maal isaan dubbatan hin beeku dhugaadhumatti waamichi nuyi dabarsinuuf warra OPDO ta'anii iddoo adda addaa sarbamuu saba keenyaa kana ta'anii warri ilaalan akkasumatti kan dhaggeeffatan yeroo ammaatti waamicha boonaaf yeroo kana keessatti Oromoon rakkina guddaa keessa bu'eera iddoo iddootti loltuun keessa jirti raayyaan loltuu biyyaadhaa akkuma jirutti Oromiyaa keessatti tamsa'ee iddoo hundumaatti saba keenya reebaa jira ajjeesaa jira irratti dhukaasaa jira akkuma bosonuudhaa akka bineensa lagaatti adamsamaa jira mana hidhaatti guuramaa jira inni mana hidhaa keessa jiru akkuma beekamu manni hidhaa biyya kanaadhaa hidhamaan afaansaa Oromoodha inni hidhummoo afaan isaatii immoo Tigireffa ta'uudhaaf waan ta'e hin jiru kanaatiif abiddatu irratti boba'aa jira saba keenya hundumti keenya lubbuu qubaan qabannee jiraanne jechuun hin danda'ama kanarra jirra kana jechuun baay'ee ulfaataadha gara teenye egaa achiitiin salphata ta'an beeku yaada karaa ulfaataa keessa jirra waamicha yeroo baay'ee goone irraa mootummaan kun warra gara biraa warra yeroo buufatanii warra jiran hunduma isaanii walitti qabee mootummaan kun akka inni jijjiiramu waliigalteen uumamee gara seekiitti mootummaa dimokiraatawaa ta'e akka inni dhaabbatu labsii gooneerraa namni nu dhaga'u hin jiru innis ofuma isaatii iyyuu immoo walammachaa jira gara inni itti adeemu hin beeknu gaa nu dhaggeeffadhaa jenna kanuma. Haa ta'u obbo Mulaatuu gammachuu ibsanuuf kennitaniif guddaa ulfaadhaa galatooma. Atis fayyaa ta'e waan duukaa buutee waan nu gaafatteef namni nama gaafatu iyyuu hin dhibaa iddoo adda addaatti waan irra jirru yerootti akkuma kana nu gaafadhaa fayyaa ta'iin jedha. Ajeen daawwattoota keenyaa qophiin daawwachaatti jirtan oolmaa Oromiyaa guyyaa har'aa isiniif dhiyeessaatti jirudha. Oolmaa Oromiyaa kana isinitti maatti kan jirru an itichaa guddataa akkasumas waa'illi keenya Dajanee Guutama gama ogummaaf teknikaan kan waliin jiru immoo Farhaan Abdulsalaami. Iyyeen daawwattoota keenya egaa gara dhumaarratti keessumaa dhimma ragaa ittisaa hooggantoota paartii KFO yookiis Koongireensii Federaalistii Oromoo irratti qabannee kan dhiyaannu gara boodaarratti keessumaa namoota ogummaa seeraa qaban qabannee isiniif dhiyaanna. Jarreen kunis egaa Dr. Henok Gabbisaa akkasuma immoo Nageessaa Oddoo Duubees gara dhumaarratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Meegaa kallattiidhaan guutummaatti wayita ammaa kana kutaalee Oromiyaa keessatti wayita raafamni guddaan ta'aatti jirutti waa'een gaaffii hooggantoota KFO kutaalee Oromiyaa keessatti mormii keessatti gaafatamaatti jirutti mana murtiitti wayita dhiyaatan Prime Minister yookiis immoo ministeera muummee biyyattii kan ta'ani obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny akkaafanidha. Guyyaa booriif iftaanis ragaan ittisaa yookiis dhaddachi kun kan itti fufu yommuu ta'u isa kana irratti immoo qondaaltonni olaanoon OPDO irratti hin argamu moo hin argamanii isa jedhu irratti shakkii qabaachuu isaanii obbo Mulaatuun dubbatu. Tarii isaan maal murteessu kan jedhu walumaan kan taajjabnu ta'a. Dajanee haalli dhaddacha mana murtii guyyaa har'aa kana fakkaataadha kan jechaatti jiran obbo Mulaatuun tarii dhimma kanarratti odeeffannoo argatteen waan qabdu yoo qabaatte mee itti dabaliitii yoo hin qabaanne garuu gara godina Harargee Baabbillee mee nu geessime. Gaariidha itichaa egaa odeeffannoon anis qabu kan hin argadhes kanuma tamma nutti himtee maalinni yeroo ammaa kana kan deemaa jiru lammatas immoo shakkiin akka shakkiitti kaafte kan jiru kana gara boodatti warra ogeessitoota seeraa ati maqaa dhoofte sana kan itti affeerru ta'a garuu manni murtii suni yookaan biyya sanatti xalayaanii warra hooggantoota kana bira hin geenye qondaaltota mootummaa wayyaanis haa ta'u kan OPDO bira hin geenye amalli jedhu sun durumaanuu kanuma jirudha. Egaa ammas jarri kun kanarra deebi'u moo lakki akkuma uummanni Oromoo fedhii uummata Oromoo eeganiiti keessattuu qondaaltonni OPDO ofii qondaaltonni bulchiinsa mootummaa Oromiyaa boruu dhaqanii isaanis ragaa bahu kan jedhu gaaffii guddaadha. Egaa suni iddoo guddaadha qaba boruu uummata Oromoo biratti mees egaa boruma kan eegnu ta'a gara boodatti immoo warri seeraa ija seeratiin nuti xiinxalu booda isatti kan deebinu ta'a eticha amma gara
Harargee bahaatti darbina lola ture engadda Harargee bahaatti akkuma Usmaan sittime iticha egaa achitti nama gara nama 5 akka ajjeesanidha. Har'ammoo qonnaan bultoota 30 ta'anii ukkaamsanii akka fuudhanii deemanii yeroo baay'ee humna adda poolisii naannoo Somaaliiti kan jedhamu garuu uniformidhuma wal jala jijjiiru malee humni waraana wayyaanitii fi kan humni addaa poolisii naannoo Somaalee kuni wajjin ta'uudhaan namoota ukkaamsu namoota ajjeesu lola daangaarraatti fufanii jiru. Egaa amma addan jedhee Usmaan tarii wanti sitti himee jiraachuu baatee gara sitti darbina gaa iticha. Haa ta'u Dajjane walumaan haa dhageenyu egaa waan Usmaan turtii waliin taasise kana. Aanaaleen Baabbilee fi Fadis akkasumas naannawa Eerar haalli jiru maal fakkaata? Guyyaa lamaa dura nama 5 ajjeeftee turte. Aanaa Baabbilee Araddaa Gammachuu bakka jaamtu. Achirratti nama 5 nama 3 kanuma qotee bulaa looyisiisaa kumachaa jiru bakka tokkotti deemtee ajjeeftee manguddoodhaallee manni suni kaan ammoo jara namni 2 kan waraanaa ture. Namni 2 nurraa madaa'e nama 2 madaa'e sun achitti yaalaa jirra akkuma bisii mootitti. Erga siyaasoo haalli jiru maal fakkaata ammaan kana? Erga siyaas makalaakiyaan dhufee qaleessa uummata keenya nama 30 ol qotee bulaa walitti qabee qoteen gara qoteen illee hin beekne har'ammas deebi'ee hidhannoo deesanii kadhaa jee isaan ammoo gama naannoo qophaa'aa jiranii gama naannoo makalaakiyaan hidhannoo deesanii kadhaa jee yaaliin taane gaggeessaa jira jechuudha. Maaliif wanti kun amma fakkeenyaaf aanaa Cinaaksan irrattis meeshaa waraanaa keessan hiikkadhaa kan jedhu qotee bultoota doorsisaa jiru. Kun amma gara aanaa keessanittis babal'ateera. Maaliif wanti wal fakkaataan kun geggeeffamuun barbaachise ammaan kanatti? Karoora isaaniiti Harariidhaa fi nuyidduu haa takkan jiran waan jechaa jiraniif kanuma hojiirra oolchuuf jecha deeggarsama isaanii akka duraan gara isaanii ba'anii nu dhawaa turanitti ammas isaan maaf deeggarsa godhuudhaa fi hidhannoo hiikkadhaa jechaa jiran. Gaafa hidhannoo harkaa qabnu gara isaanii ba'anii nu rukutaa waan turaniif amma ammas hiikkadhaa jedhanii nu rukuchiisanii fi nu rukutuuf deeman jechuudha. Ammoo ofirraa ittisaa jirru kanaa dhorkuuf. Bulchiinsi aanaadhaa maal jedhe yeroo hiikkadhaa jedhanii takkana isin doorsisan kanatti? Bulchiinsi aanaadhaa humna isaatii ol taatee jirti. Namni mari'atuun hin jiru. Marii isaatiin ala wanni deemaa naannoo Somaaleetiitu makalaakiyaa kana qabee uummata keessaan deemaa jira. Bakka waraanni keenya jiru bakka qotee bulaa milishaan keenya hidhatee jiru san geessanii irraa ittisuudhaaf isaaniitu deemu jiran malee bulchiinsi aanaatis bulchiinsi godinaatis waan takka keessa humna isaatii ol taatee jirti homaa sii godhuu hin danda'u. Qotee bultoota haga 30 qabanii bakka isaan geessan hin beeknu naan jettan maaliif qabuun barbaachisee qaama kamtu qabe? Makalaakiyaadhaatu qabe. Makalaakiyaa dhufee iddoo itti walitti bu'iinsi uumame san irratti osoo hin ta'in iddoo walakkaa jirtu Araddaa aanaa Baabbilee Araddaa Tuulaat irratti dhufee qotee bulaa ooyiroota keessaa fi mana isaanii keessaa guuree meeshaa waraanaa qabdan jee walitti qabee qoteen. Gara isaan geessan hin beekne fuudhanii qotanii gamaa garaa harkutanii jaanii ammas deebi'anii achuma bakkuma kalee isaa sunitti ummata dararaa meeqarraan gahaa jiranii bulchaa aanaatiin dubbifnee itti gaafatamaa dhaabaatiin dubbifnee nuti waan kana quban qabnu ofii isaaniitiif waan fedhan hojjechaa jiranii nuun ta'an. Gama duubaatti deebi'ee lola dheengadda ta'een namoonni 5 akka wareegaman himtanii jirtu. Isaan irraa hoo hidhattoota naannoo Somaalee dhufanii isinii lolaa jiran irraa miidhaan dhaqqabee jira? Isaan irraa dhaqqabee jira. Nama laga Eerar keessattis nama 9 irraa wareegame. Gubbarratti bakka namni 5 irraa du'e sunittis nama 5 irraa du'e. Isaan irraa nama 5 du'e waliigala nama 14 du'e. Namni tokko irraa madaa'e waliin nama 15 jechuudha. Qaama kamtu isinii birmatee tarkaanfii kana ofirraa ittisuu taasiftan? Isinuma qotee bultoota moo poolisiin Oromiyaatis ta'ee korri bittinneessaa isin bira dhaabbatee jira? Hin jiru. Poolisiin Oromiyaatis hin jiru. Korri bittinneessaanis hin jiru. Poolisiin farra riphee lolaa kajaan kan illee hin jiru. Qotee buluma kana qaamuma kana fayyadate kana qaamni amma achirra firaachisaa jiru nama muraasa kan qotee bulaa walitti gurmeessee ofirraa ittisuun jecha achirra walitti qabee jira. Amma raayyaan ittisa biyyaa qotee bultoota keenyarraa meeshaa waraanaa hiikuu ittisuu isaanii kana ni milkaa'u jettanii yaaddu? Hanga dandeenyu ittisaa jirra. Hanga dandeenyu dho'isaa jirra malee inni gara isaatiin tarkaanfii addaa fudhachaa jira. Tarkaanfiin inni fudhachaa jiru tarkaanfii hammaataadha. Uummanni keenya gaafa meeshaa harka qabu lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye amma gaafa meeshaa dhaban waan baraaruu dandeenye natti hin fakkaatu. Kanaaf maaltu ta'uu qaba akka meeshaa waraanaa jalaan irraa ni qabne akkasumas birmannaa fi bira dhaabbannaan bulchiinsa Oromiyaa irraa maaltu eegama jettan? Wanni irraa eegamu yoo danda'ame gara seeraatiin ittisuudha yookaan meeshaa danda'e kannitee
naan waan akka Somaaleetiin wareegamurra hanga dandeessu irratti wareegamee irra caalaa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatis waan kana yookaan bulchiinsa isaanii kana makalaakaa kana gadhiisuu ayyatti biyya kanaa yoo gadhiisanii yookaan ammoo danda'an namarraa dhorkuudha. Kan kanarraa hafe immoo hanga danda'anitti fumarraa ittisuudhaan jaanii jiree feerifeessa walumaan haadha jaramtuu jenni naannoo sanii fi raayyaan ittisa biyyaa gosuma takka walumaan dawanii irraa dhorkuudhaan jaanii. Egaa ticha akkuma amma dhageesse kana raayyaan ittisa biyyaa isaa jedhanii waraanni wayyaanee yookiin immoo poolisiin addaa naannoo Somaalee kuni Oromoo ajjeesuu duwwaa otoo hin taane yeroo ammaa kana baay'inaan ukkaamsanii gara kaampii waraanaatti fudhataa jiru. Egaa achitti kaampii waraanaa keessatti maal akka isaan irra gahu tilmaamuun nama dhibu. Egaa ticha akkuma beektu waraanni kun waraanni qindaa'an kan mootummaa wayyaaniitiin deeggaramu raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii addaa naannoo Somaalee kan jedhan kanaanii erga Oromoo irratti yookiin Oromiyaa irratti baname amma waggaa tokkoof gaheera guyyaa 3 duwwaa tafee mayyuu mulluqqee irratti gaafa muddee 29 kan jalqabe amma nagaan bu'ee raayyaan ittisaa jidduu galee jedha mootummaan wayyaaniiti. Kana ija argaa jirru yeroo Oromoon ofirraa faccisee jedhee raayyaan ittisaa kun jidduu galaa ture gara jalqabaati booda ofumsaatifuutti seenee Oromoo miidhaati jira. Oromoonis immoo ifaan ifatti kan himaa jiru raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kan waraana wayyaanee kanan nu miidhaa jira jedhu kan ittaanus kanuma wal fakkaata natti fakkaata ticha gara gooroo guututti nu dabarsa kan ittaanu mee sana waan qabdu nutti himi. Haa ta'u Dajanee akkuma kaaste keessumaa gaa erga daangaa Oromiyaa sarbanii yookiis immoo qabeenyaa saamuus ta'e miidhaa namarratti geessuu qabaniin booda amma miidhaawwan garaagaraa kutaalee Oromiyaa keessumaa gara bahaatti bal'inaan mudachaatti jira. Isa kana keessaas egaa odeeffannoon ani qabadhe akkuma jette aanaa gooroo guutuuti. Isa kana immoo kan dubbise yookiis jiraattota naannoo sanaa kan dubbise Kaayiroorraa Mahammed Fantaalleeti yookiis waayila keenya. Innis kan jechaatti jiru keessumaa akka odeeffatetti milishoonni Oromoo namni 9 akka qabamanii fi akkasuma immoo magundoonni 2 akka ukkaamsamanidha kan inni dubbachaatti jiru. Isaan kun maaliif ukkaamsamanii inni jedhu gaaffii biroo kaasuullee kan malu haa ta'u isa akkasiidha kan jechaatti jiru meeqa waan jiraataa naannoo sanaa dubbise Mahammed Fantaallee walumaan dhaggeeffannu Dajanee. Ayyee. Weerarri waraana naannoo Somaalee karaa qarqara daangaa Oromiyaa kallattii hedduun uummata Oromoo irratti walta'iinsa wayyaanee fi abdiilleen bobbaafame hanga ammaatti uummata nagayaa hiraarsu irratti argamam. Waraanni naannoo Somaalee shira wayyaaniin xaxxeen itti dhimma bahuun hanga har'aatti lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafatee jira. Kumaatama immoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun jireenya gadadootti gatee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuutti humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Guyyaa kaleessaa muddee 25 bara 2017 humni addaa naannoo Somaalee milishoota Oromiyaa nama 9 hidhannoo wajjin ukkaamsuun gara naannoo Somaaliitti geessanii magaalaa Ereer kaampii keessa qubsiisanii akka jiran jiraattonni dubbatan. Akka odeeffannoon nu dhaqqabe addeessutti humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun aanaa Gooroo guutuu Araddaa Nadhiitti milishoota Oromiyaa nama 9 odoo isaan ofirraa quba hin qabaatin dagutti marsuun to'annoo jala yoo oolchan manguddoota 2 ta milishoota qabaman gadi dhiisuuf karaa nagayaatiin dhaqan itti dabaluun walumaa galatti nama 11 ukkaamsanii gara naannoo Somaalee magaalaa Ereer geessuun kaampii waraanaatti akka naqantu gabaafame. Jangan bawa itu dan malam mantan bawa ajan jangan jangan nanti ini bawa ini benda untuk bukan jalan itu dan mana itu. Ganaan milishoota namni Qamar Muusaa jedhamu kan miliqee milishoota qabaman jalaa dhokatee hafeem hanga ammaatti qarqara daangaa Araddaa Nadhiitti dhokatee akka jirus himamee jira. Duulli weerara addaa naannoo Somaalee yeroo ammaa kana daangaa cabsee Araddaa jiraattotaatti seenee hawaasa nagayaa roorrisaa jira. Jiraattonni naannichaa immoo rakkoo karaa daangaatiin nu dhaqqabaa jiru hundaa sababa addaan cituu intarneetiitiin wal qabatee dhaamsa dabarfachuu hin dandeenye jedhu. Amma namoonni waraanaan fuudhaman kun maal keessa akka jiran wanti beekamu hin jiru.
Waraanni humna addaa naannoo Sumaalee immoo daangarra diriiree qubatee jira. Jiraattonni naannichaatis humna laaftuu jabduun qophaa'anii walitti gaarreeffachuu irratti argamu. Hojjettoonni mootummaa waajjira aanaa fi bulchiinsa nageenyaa hawaasa tasgabbeessuuf milishootaaf manguddoon qabaman gadi dhiifamu jechaa jiru. Garuu nama gadi dhiifame hin agarreem akkuma ukkaamamanitti jiru. Sababa kanaan wal qabatee lolli uumamuuf deemaan yaada jiraattota naannichaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oolmaa Oromiyaa akkuma itti fufetti jira. Egaa kan irratti xiyyeeffannu haala yeroo Oromiyaatti. Idduutti immoo oduu otoo isin dhageessisaa jirru gara dhumaarratti namoota waa'ee seeraa beekan dhimma obbo Baqqalaatii fi hidhamtoota siyaasaa biroo irratti kan waan gaafannutu jira. Sanarraa ka'uudhaan ija seeratiin waan amma deemaa jiru kana nu xiinxalu gara boodatti kan dhiyeessinu ta'a. Akkasumas ogeessitoonni fayyaa Oromiyaa keessattuu warri biyya alaa jiranii bara haaraa kanatti waa hojjechuutu nurra jira. Haala haaraadhaan dhiyaannee jedhu gara boodatti immoo isaanis maal hojjechuudhaaf qophaa'aa akka jiran nutti himu. Amma iticha akkuma amma Mahammad Fantaallee nutti himee naannoo sanatti namoota 11 kan butanii gara naannoo Somaalitti dabarsanii akkuma sila jedhee baay'een isaanii kaampii waraanaa kan akka Erarfaa keessatti kan isaan ukkaamsanii achi keessatti dararaa guddaarra gahaa jiranii. Kun otoo kanaan jiru tichaa kan har'a dhagaa jirru paarlaamaa biyyattii sanatti yeroo dheeraadhaaf paarlaamaan yoo dhiyaattee ibsa nuu kennite malee hin hojjennu yookiin waliin geenyu jedhanii hojii akka waan dhaabanii tokko fakkaata ture. Har'a garuu har'a toon taane kaleessa natti fakkaata waan dogoggoruu baadhee paarlaamaatti dhiyaatee Hayilamaariyaam Dassaalenyi keessattuu kan inni guddaan poolisiin addaa naannoo Somaalee kuni hojii gaarii hojjetaa jira jedhee akka inni leelliseedha odeeffannoon tokko tokko achi kan ba'aa jiru. Gara biraatiin immoo abdiilee gaazexeessitoota hamanamoo kan ta'an kan gaazexeessitoonni wayyaanee keessatti baay'inaan argaman gara Jijjigaatti waamee poolisiin addaa naannoo Somaalee kuni sirumaa naannoo Somaalee bira darbee biyyattiidhuma Itoophiyaa jettuu kan eegaa jiru isaa adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaadeen, Altahad kana karaa kanaan seenaa turanii kan hundumaa kan hambisee jedhee leellisaa ture. Egaa akkuma beektu televezyiinii ENN kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu akkasumas kan Zammii jedhan kan Mimmii Sibaatutiin afaan wayyaanee kan taate akkasumas EBC dabalatee namoota hedduutu achirratti argame. Gaazexeessitoonni yeroo gabaabaa keessatti dookumantarii sobaa tokko qabatanii akka as ba'anidha. Egaa kuni kanaan fakkaata gara Wallaggaatti bahaatti yookiin Wallagga bahaatti nu fuutee deemtanatti fakkaata taanee eticha. Haa ta'u Dajjane akkuma kaaste keessumaa egaa pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Ileen jarreen kana raajeffachuu yookiis dinqisiifachuun homaa tokko nama ajaa'ibu. Maaliif isaan kan himachaatti jirani waa'ee humna addaa poolisii naannoo Somaalee yookiis liyyuu poolis kan jennu osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa maal hojjechaa jira isa jedhudha kan isaan dabarsaatti jirani. Maaliif akkuma tiyyuu jalqabatti kaaste odeeffannoo kutaalee Oromiyaa irraa qabnuun dhimma kanarratti adda durummaan hirmaachaatti kan jiran raayyaa ittisa biyyaati. Kanaaf wayita kutaalee Oromiyaa garagaraatti bilbillu jarreen kun iddoo kanaa maal hojjetu deemanii daangaa nuufaa tiksanii jedhanii too uummanni yeroo garagaraatti himachaa turanii jechuudha. Meegaa haaluma wal fakkaatuun dhimmi kun immoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti dubbii fi mormii jaboo kaaseeti kan nuni taajjabaatti jiru. Isa kana keessaas egaa odeeffannoon ani qabu gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuuti kan nu geessu. Iddoo kanatti immoo keessumaa guyyaa kaleessa hiriirri jabaan gaggeeffamuusaa hordofuudhaan har'a magaalittii keessa humni agaazii yookiis qaamni hidhate magaalaa kana weeraree raafama guddaa keessa jirraadha kan isaan jechaatti jiran. Haaluma wal fakkaatuun immoo waan akka sadarkaa OPDOtti keessumaa haaromsa jedhame suni naannoo keenyatti qabatamatti hin jijjiiramne. Kanaaf gaazii imimmaanessufaatuu wayita hiriira baane nutti darbatameedha kan isaan jechaatti jiranii. Meegaa qeerroo magaalaa sanaa dubbiseera waan ta'eef waan qeerroon kun jedhe walumaan dhaggeeffannu Dajjane.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti guyyaa har'aa hiriirri mormii bal'aan geggeeffamuun gabaafame. Jiraattonni magaalaa Shaambuu muddee 25 bara 2017 biyya kaleessa uummanni magaalaa Shaambuu namoota dhimaniif jecha hiriira nagaa bahuudhaaf otoo deemaa jiranii sababa sanarraa kan ta'e uummanni magaalaa Shaambuu irratti jechuudha. Sababa hooggansa bulchiinsa godinaa hin qabneef sababa hooggansa bulchiinsa magaalaa waan hin qabneedhaaf rakkoo bulchiinsa waan qabuuf hoogganaan godinaa humna waraanaa uummata hiriira nagaa bahee jiru sanatti agaazii humnaan nama himneessuu fi dhukaasa garaa garaatti dhutaasuun namoota baay'ee akka miidhaa hilmaanii irratti geessisaa turan. Haa ta'u tarii magaalaa keenya keessatti bulchiinsi hin jiru yogguu jettu bulchiinsa maleedha bulaa jirtu moo maal jechuudha? Isa kana tarii ifa nuu gootaadha. Bulchiinsa hin qabnu yeroo inni bulchiinsi kun gara uummataatti bahee uummata rakkoo uummataa furuu hin dandeenye uummanni maal fakkaata? Hawaasni naannoo rakkoo maal qaba? Dhimma maalirra jira kan jedhu tasa uummatatti bahee mariisuu hin danda'u. Bulchiinsi sun eenyu akka ta'e iyyuu qaamaanis hin beeku, uummanni maal akka ta'e hin beeku. Sababa kanarraa kan ka'e immoo yeroo uummanni hiriira nagaa bahuudhaaf deemummoo humna waraanaa uummatatti bobbaasuudhaan uummata jeeqaa ofiisa akka jeequmsi ta'ullee hin taasisa. Haa ta'u qabxiilee yookiis dhaadannoon keessan maal kan jedhu ture gaaffiin keessan maalidha kan gaafachaa jirtan isin akka jiraattota magaalaa Shaambuutti? Qabxiileen nuti qabannee baane inni tokko duutii ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatudha. Lammaffaan immoo humni waraanaa yuunivarsiitii keessaa nuufaa bahu barnoota seeraan barachuudha barbaanna. Humni waraanaa kaaffee barataa afaan nyaachaa waan jiruudhaaf barataan teeshiniidha irraa kan ta'e sodaarraa kan ka'e gibbii gadhiisee jira. Humni waraanaa immoo gibbii keessa waan jiru sodaan kun waan jiruudhaaf humni waraanaa nurraatii haa ka'udha. Qabxiin lammaffaan jechuudha. Yoos hiriirri kun akka magaalaatti moo akka kampaasii Shaambuuttidha kan gaggeeffamaatti ture? Hiriira yeroo duraadhaaf eeyyama bulchiinsa godinaa beeksifne irraa bulchiinsa magaalaas beeksifne turre eeyyama sana nurraa fuudhanii tole jedhamee edda nurraa fuudhanii edda uummanni hawaasni dhagahee hawaasni hundumtuu akka godinaatti edda qophaa'ee booda uummata guyyaa booruudhaaf itti qophaa'ee jiru isaan immoo deebisanii eeyyama edda fuudhanii booda hiriirri sun seeraan ala jedhaniiti uummata doorsanii uummata baay'inaadhaan. Iddoo keessanitti maaliif mudannoon akkasii baay'ate? Iddoolee garaagaraa kutaalee Oromiyaa keessattoo namnoota tasgabbiidhaan nagaadhaan hiriira bahanii dhaadannoo isaanii dhageessachuun yeroo ammaa kana waan kabajame fakkaata. Gara keessanitti maaliif akka jabaate? Nuti rakkoo kana jennee kan fudhannu yeroo hundumaa bulchiinsi godinaa fi hoogganaan dhimma nageenya godina sanarra jiran hubannoo isaan qaban hubannoo ejjennoo isaan qaban ejjennoo duraanii ture. Dhiibbaan isaan geessisanis dhiibbaa duraan irra geessaa turan haaromsis waan hin jirreef wanti haara'ee hin jiru. Haaromsi achuma keessa isaanuma duraatu wal haaromsaa jira malee haaromsi jijjiiram tokkollee waan hin jirreedhaaf ilaalchi isaanii wanta jijjiirame hin qabu. Isaanumatu rakkoon irra geessaa jiran mallee taana. Haa ta'u egaa guutummaatti haalli amma magaalaan keessan keessa jirtu maal fakkaata? Haalli magaalaa Shaambuus ta'e akkasuma immoo godinuma sana keessatti kan argamtu aanaa Abbaay Coommanittis diddaan akka tureen odeeffadhe maaltu jira? Meessa kana gabaabinaan nutti hin taalaata akka qeerroo magaalaa kanaatti? Akka magaalaa Shaambuu guyyaa har'aallee tasgabbiidhaan ooleera. Guyyaa kaleessa garuu humnaa ol jeequmsa ture. Ciisboombiidhaan namoota garaa garaa manatti illee mana jireenya namaatti illee kan ta'e daa'imni jaartiin illee ciisi sanaan baay'ee ukkaamamanii baay'ee kan bifa garaa garaatiin kan miidhamanii jiru. Lubbuun hin bahin malee miidhaa garaa garaatu ture. Namoonni agaatti bu'anii kan harki isaanii citan illee hin jira. Rakkoo akkasitti ture. Boodarra garuu uummanni giddiin ofuma isaa tasgabbaa'ee bulchiinsa waamnaan bulchiinsi itti bahuu dide. Ofuma isaa uummanni of gaggeessee gaggeessummaa uummataatiin hin xumuree ammaatti humni waraanaa galgala halkan edaa galee amma godina keessa buufatee jira. Maaliif akka isaan jiranis hin beeknu uummata hin mariisisne amma garuu tasgabbiidhaan uummanni tasgabbaa'ee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu uummatuma deemaa jiru konkolaataa keessaa buusanii gara magaalaa Fincaarraatti reebaa kan turanii odeeffannoo sana hin qaba. Amma garuu guutummaadhaan odeeffannoo isa qabu hin qabu. Egaa ticha gabaasa ammaa gara jalqabaatti dogoggora teeknikaa fi dhiifama gaafannaa. Mee naannoo Shaambuu kanatti xinnoo adda waan ta'aa jiru tokkotu mul'ata. Mee wanti odeeffatte keessa wanti nutti himtoo jiraate ticha? Dajjane egaa guutummaatti yogguu ilaaltu keessumaa yuunivarsiitii Wallaggaa kampaasii Shaambuutti
tibba darbe namoonni lama yookiis barattoonni lama mooraa sana keessatti qomoodhaan Tigree kan ta'an ajjeefamuu isaanii hordofuudhaan xiyyeeffannoon gama sanatti kenname baay'ee guddaa ture. Yoo taajjabdeetta ta'e illee miidiyaaleen biyyattii illee yeroo adda addaas ta'e marsaalee hawaasummaa irratti wantoonni ta'aa ture jabaa ture. Haa ta'u yeroo dheeraadhaaf naannoo kanatti sochiin keessumaa bara dhiyoo kana keessa baay'ee hin argamu ture. Haa ta'u garuu tarkaanfiin iddoo sanatti fudhatame yookiis gochaan raawwate sun baay'ee isaan mufachiiseera. Dheekkamsuma kanaanatti fakkaata bal'inaan kan iddoo kanatti gochaan akkasii raawwachaatti jiru amma ijoolleen mooraa keessatti barachaa jiran illee bakkee ba'anii mana kireeffatanii akka barachaa jiranidha. Inni kunis gama baruuf barsiisuuti wanti jirus maal fakkaata yoo jenne rakkoodha. Torbee darbe keessas kan gabaasne keessatti yaadatta warshaa shukkaara fincaarraa sukkaarri fe'amee deemaa ture naannoo aanaa Jimmaa Gannatii yookiis magaalaa Haratoo keessatti konkolaataan lama akka qabamedha. Isa kana immoo jiraattonni maal godhanii qabanii gara bulchiinsaa osoo hin taane kan geessanii addaadhaan kan isaan qooddatani. Kun immoo matumaayyuu egaa qaama itti gaafatamummaadhaan dhimma sana raawwachuuf ture abbummaan isaa beekamuudhaa baatu malee sunis mufii natti fakkaata egaa waanuma akkasiin taajjabada jenne. Gaariidha egaa si'achi namoonni keenya yeroo waa qabanii gara poolisiitti yoo geessan irra gaariidhaan jenna. Kan akkuma beekamu gaaticha iddoo baay'eetti keessattuu gara gadaanaa bulchiinsa dakaa jiru kanarratti OPDO'n akkuma duraanii kan akka Muktaar fi kan akka Kumaa Dammaqsaa ammallee leellisanii iddoo hedduutti jiru. Tarii kunis sababa tokko ta'uu danda'a. Gara Wallaggaa dhihaattis yeroo qabaanne gara boodatti kan dhiyeessinu ta'a. Keessattuu basaastonni baay'inaan garasitti akka bobba'anii poolisii Oromiyaas fakkaatanii hojii tokko tokko akka isaan hojjetaa jiranii dargaggoota iyyuu kaamsaa akka jiranii fakkeenyaaf akka gabaa dafnoo keessaa odeeffannoo arganneetti. Meegaa aticha gara bahaa Oromiyaatti deebina Usmaan waan qopheessetu jira waan sitti kennetu jira natti fakkaata. Sana dura gara Gursumitti aticha makalakayaa yookiin immoo waraanni wayyaanee oraalii shaniini gara magaalaa sanaatti dhufee magaalaan kuni magaalaa Funyaan Biraati jedhamti. Makalakayaan yookiin waraanni wayyaanee kana yeroo dhufu uummanni waan qabuun itti yaa'ee jennaan sodaatee akka makalakayaan duubatti deebi'ee mana barnootaa keessa qubateedha. Makalakayaas haa ta'u yookiin waraana wayyaanees haa ta'u warri wayyaanee kan isaan barbaadanii keessumattuu kora bittinneessan Oromiyaa magaalaa sana akka bahu kan jedhudha. Garuu uummanni korri bittinneessaa achi hin deemu kan jedhuun mormii dhageessisaati akka jiranidha. Gara Gursumii odeeffannoon nu gahe kan mul'isu aticha mee gara Cinaaksan egaa Cinaaksan yeroo Cinaaksan ka'u namni baay'een duratti Cinaaksan hin beekne keessattuu weerara kanaan adda duree kan taate aanaa taate keessaa tokko namni baay'een waa'ee Cinaaksan hin beekaa. Cinaaksan guyyaa guyyaatti otoo waraanni achitti hin adeemsifamin yookiin weerarri kun irratti hin adeemsifamin hin oolu. Mee maal jedhe Usmaan waan qindeesse qaba sana ati nutti himtee garasitti darbina. Haa ta'u keessumaa dhimma daangaa darbuu kanaa fi akkasuma immoo saamicha qabeenya Oromiyaa irratti taasifamu jiran keessatti keessumaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee sana irratti kan dubbise Usmaan Dhukume maalidhaa iddoo sanatti ta'aatti kan jiru akkuma tikaaste haalli iddoo sana keessa jiru sirnichaaf haalaan yaaddessaa ta'eera. Dhimmi kun immoo baay'ee yaaddessaa ta'uunsaa namoonni naannoo kana jiraatanii meeshaa hidhannoo qabu yookiis immoo hidhannoo waraanaa qabu kan jedhu shakkii guddaa qaba qaamni mootummaa wayyaaneedha. Kanaaf akkaan waan yaadda'eef maal gochaadha kan jiranii loltoonni kuni aanaa kana keessa manca'uudhaan yookiis immoo keessa deemuudhaan qonnaan bulaan kamillee meeshaa waraanaa hiikkachuu qabaa lafa kaa'uu qabaadha kan jechaatti jiran. Jiraattonni kun immoo godaannisaaf eelaa kaleessa meeshaa waraanaa mana isaanii dhaadhabuudhaan isaan irra ga'e sababa beekaniidhaaf lakkiin ta'uudha kan isaan jechaatti jiran egaa. Waldhabdeen kun immoo gara fuulduraatti maal ta'uu qaba inni jedhu egaa wal naman gaafachiisu gaaffii guddaa kaasuu ni mala. Maaliif Oromoof qaamni biyyittii bulchaa jiru ittaantummaan waa'ee isaa dubbachaaf quuqamaatti hin jiru waan harkarraa qaban dabarsanii yoo qaama kanatti kennan immoo maal tokko isaan mudachuu waan beekaniif didaatti jiru waan akkasii irratti kan fuulleffate. Meegaa waanuma Usmaan jiraattota waliin taasisee dhaggeeffanne dajane.
hawaasa walitti qabameetti meeshaa keessan waliin dhaabatinaa jedhanii samboonni saayinsiinsi waltajjii biyyaa lama isaa irratti meeshaa eessa dhaabanii hawaasni dannee uumaa dhaabanii malee meeshaa kennanii kan jedhanii jiranii fakkii Oromiyaa filee akkasumas ammaan biyyaa dhaaban akkasoo isaa gaafee gaafetti tajaajiltu godhamee jiraa jechuudha. Bulchaa godinaa biyyaa godina bulchaan godinaa daangaan keessan irratti kaayee bituu deemanii keessan gaa isaan jennee jechaa jiran. Leenjii poolisii gara biraatiin arabdoota seenaa jirtu namni guddina maksuma arabdaa waliin bakka jaamti jala ganama kana jedhanii jiranii jechuudha poolisii Somaalee. Rakkoon cimaa fi jireenya kan irratti maal akka godhu deeman haalaan ulfaata bakka waan yaadanii beekamu jechuudha. Maaliif meeshaa qabdanii kadhaa jedhan loltoonni federaalaa kun qotee bultoota maaliif jechuun barbaachisa? Bakka kadhaa malee hin fayyadu. Kadhaa fayyadu hin kadhaa gaariin jechuudha. Bakka uummanni meeshaa keenya isaa jechuun meeshaa keenya hojjetaa fi hojjetaa fi meeshaa keessa bu'uuraa daa'imman meeshaa artiloon yoo jiran jireenya jaarii jechuun kun qaqqabu. Nama amuun jijjiirraa dhaabbii waan tajaajilu jeneraal kana naaf. Sababa kanaaf jiraattonni meeshaa jedhamu kana hiikkatan muree. Inni kan yoo jireenya jira amma eegalchuun jireenya biyyaadhaan hojiin jireenya godhan fakkii Oromiyaa achi lafaa gadi jireenyatu sosanii jiranii akka kaasa jaalladhaan jedhanii achi lafaa gadi jaalatu godhanii. Kuni gama Oromiyaa malee gama naannoo Somaaleetiin wanti akkanaa jira hiikkadhaa isaaniin jedhamee jira wanti kun. Gama naannoo Somaaleetiin liji poolisii alibdaa waliin bakka jaallatu jireenyi jireenyi nama kanaa nama dhibba nama maaliif Oromoo